Madaamin koo yeroo hundumaa yeroo na bira geessu anti riiha naan jetti. Isamarrattis immoo guyyaa biraa immoo anti wasak naan jetti. Maal jechuudha maaliif na arrabsiti yeroo hundumaa? Kalas anti noomii hamaam naan jechaa jirti. Shinti beetii akka kana booda anti noom hamaam naan jechaa jirti. Shinti beetii ciista. Shinti beetii keessa rafuu qabdaa. Ati bukkeen dhaabatiin. Ana hiijii motbaa anti xala'ii motbaa naan jetti. Jetti obboleettiin kenne jechuudha. Yeroo ani gara kushinaatti dhufu ati kushinaa keessaa ba'i ana raasii awwarni mataa koo na dhukkubaa yeroon kushinaa dhufu naan jetti. Obboleettii kiyya gorsa maal naaf qabdaa. Ergan biyya Saudi Arabiyaa naannoo Xaayif ergan deemeeti ji'a 8ffaa kiyyadha. Har'as borsi yoo dhufte kushinaa keessa inna daddarbatti nan ejjedha nan dadhaba waan isheen na ajajje hundumaayyuu nan guuta maaliif akka isheen akkas naan jettu beeku riiha naan jetti yeroo hundumaa jette yeroo isheen riiha naan jettu ani immoo shaaworii numan galaa garuu immoo maaliif akka isheen akkas naan jettu immoo hin beeku moo ani immoo gogaa kooti isheetti xiraamu maali kan jedhu sammuu koo na xuqxee hojii kana dhiisee baduuf jedhees immoo haala namootni amma irra jiran kana dhiisee yoon badee hojii koo irrattis gufuu ta'a. Naan jettee jechuudha gorsa maal naaf qabda baduu moo dhiisu akkasumas immoo maal gochuu akkan qabu naan jettee nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa guyyaa har'aa jechuudha haala viidiyoodhaan isiniif ba'eetiin jira jechuudha ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof agaletu nagaan na bira jiru immoo isin bira haa jiraatu isiniin jedha egaa akkuma beekamu jechuudha. Ergan gara biyyaa galeeti margitan finnisni illee natti ba'uu jammaree jira. Dargaggummaan na qabe ta'ee hin beeku ani namni mana koof yookiin immoo chaanal koo kanaaf immoo haaraa taatan sabskraayibii godhaa akkasuma immoo laayikii godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa keessattuu ijoolleen reefu gara biyya Arabaa deemtan barumsa guddaa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Namni kana jedhamu nama tokko nama lama otoo hin taane namoota baay'eetu muudannoo akka kanaatiin muudama jechuudha. Egaa akka madaamii kee bira turtee hojiin kee galma ga'ee waan karoorsite sana karoorfattee galma geessee galuu yoo barbaadde jechuudha. Tokkoffaa waan isin gochuu barbaaddanii inni guddaanii shittoo dibachuu yookiin immoo shaaworii irra caalaa galuu otoo hin taane shaaworii gaafa galtan jechuudha. Ganama yeroo kaatan ofiif yeroo keessan laadhaa ofiif dursa yeroo ofiif laadhaa. Bishaan biyya Arabaa akka biyya keenyaa miti ganaa bulluqsii ganaa maaliin qabu. Shaaworii galaa uffata keessan galgala waan uffattanii bultanii gadi baatanii madaamii bukkee hin dhaabbatina. Abadan waan uffattee bultu underweerii yookiin immoo uffata jalaa yoo ta'es namadha hin dafqitaa bakka iddoo pooyintii ta'an iddoo dafqitu iddootti dafqikee babba'uu danda'u akkasumas namoonni xiqqoo foon keessan ulfaataa ta'e biyya ormaa akka biyya keenyaa miti. Ani biyya keessatti foolii hin qabu asitti akkamittan foolii qabe maal naan jetti sobdeer akkas naan jetti kan jedhu sammuu keessan keessatti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota tokko bira yeroo dhaabbatan dhugaa waaqayyooti midhaan biratti nyaachuu sin jibbisiisa jechuudha. Qulqullina keessan eeggachuun tokkoffaa irratti qulqullina keessan eeggachuu qabdu jechuudha. Qulqullina keessan yeroo eeggachuu qabdan isiniin jedhu namni kamiyyuu dhiqachuu wallaalee yookiin immoo bishaan ofitti naquu wallaalee osoo hin taane uffata halkan uffattanii bultan sana ofirraa baasaa shaaworii galaa uffata haaraa qulqulluu qaama keessan erga dhiqattanii booddee shittoo kana ofitti rafarrafiina faayidaa tokko siif hin qabu. Biyya ormaa keessatti shittoon abadeen faayidaa siif hin qabu. Shittoo kanatti ofitti rafarrafuu dandeessu gaafa biyya abbaa keetti galtee shittoo ofitti rafarrafii adeemi. Rifeensa keetti, hijaaba keetti, qaama keetti shittoo rafarrafattee deemta ittiin bidiqqeettee namatti baatee dhuftu. Har'aati kan aqxeef maali mataa kee gadi qabattee hojii kee hojjetachuu bichaadha. Garuu foolii urgaa miti, foolii xiraa miti, noormaalii namaa ta'uu qabda jechuudha. Qaama kee erga dhiqattee booda nashafi fooxaadhaan qaama kee pooyintii bakka ta'e hundumaa dursa nashafi erga nashafte yookiin immoo gogsite bishaan ofirraa gogsiitiin booda doodiraantii yookiin immoo niiviyaa warreen akka kanaa jechuudha. Kan akka kanaa asii gaafa deemtan yookiin fudhadhaa deema. Yoo asiin qabdan taatan immoo madaamitti yoo bilbila qabaatan iskiriinshuut godhaa akka kana naa biti jedha. Yoo bilbila hin qabdan taatan immoo muuzerarig jedha akkasuma jedha gimmitiidhaan itti argisiisadha. Yeroo kana
isa isheen kana isinii bitte jechuudha. Qaama keessan erga gogsitanii kaatanii kana bobaa keessan lamaanitti kana godhattu jechuudha. Erga kana godhatanii booda uffata keessan kan qulqulluu ta'e bishaaniin haa ta'u miiccadhaa qulqulluu kan ta'e uffadhuuti ilkaan kee rigadhuuti isa booda underweerii keessa jijjiirradhuuti gara hojii keetti ba'i nyaadhu qursii kee nyaadhu isan booda gara hojii keetti kallattiin gali kana booda kanarratti madaamiin gaaf tokko dhufte siin jette jennaan dhugaa dubbachuuf abeen gonkumaa dogoggorteetti naan jira inni biraa immoo qaama keessanirraa rifeensa kaasaa rifeensa waaqatu isinii uume isin miti kan uummate yaani uumama keessan irratti immoo qulqullina kan eeggatu siin bobaa keessan jalaa waan ittiin haadda yoo dhabdan sukkaara madaamii fuutanii sukkaaraa fi loomii xiqqoo baxaxanii haala waa gootanii ofirraa qulqulleessuu dandeessu jechuudha. Qaama keessan haala kanaan qulqulleeffachuu dandeessu yeroo hundumaa jechuudha. Ganama yeroo kaatan yeroo hundumaa yoo hojiin sitti baay'atellee ittiin ba'i maaliif jennaan isuma har'a si argite kanaan isuma har'a si xireeffatte kanaan si balaaleffatte jechuudha. Sababa kanaaf hojii keellee addaan kuttee galuu dandeessa biyya jechuudha. Namni tokko wacii meeqa baaftee gaafa asirraa deemtu hanga waggaa lama gidduutti waan ati hojjettee deebitu hin jiru jechuudha. Kanamayyuu immoo ati fooliin kee hin ta'u taana foolii sitti xiraa'ataan madaamin si bukkee dhaabbattee hojiin hojjettu abadeen yookiin halas waa kirminna siin jette. Waa kirminna yoo siin jette bakka akkati xurooftetti bari jechuudha. Kanaaf na duraa turii siin jette isheen hin jaallattu. Anti noom hamaam siin jechuun atiif shintibeetiin tokko siin jechuu isheeti. Halas ati yoo shintibeetii rafteeyyuu faayidaa biraa hin qabdu. Ati akka shintibeetii sanaatti xuroofta siin jechuu isheeti jechuudha. Inni kun immoo saayikooloojii kee hangam akka miidhu bari jechuudha. Kanaaf tokkoffaa qulqullina kee eeggachuun siif fayyaa kee bareedaadha. Lammaffaan immoo tajaajila hojii kee galma geessifachuu qabda jechuudha. Kanaaf yeroo ishiin akkasiin jettu waa kirminni anti riha anti wasaka anti kana yeroo siin jettu jechuudha. Namni si barsiisa irraa baratta waan ta'eef maaf akkasnaan jette je'iiti deebi'ii of qulqulleessiiti of sirreessi. Maaliif jennaan namni nama gorsuu iyyuu dhiba jechuudha. Namni anti riha siin jedhu dhibuu danda'a. Namni sittiin dubbanne jiraachuu danda'a. Achi goree namni aayila isaa wajjin yookiin immoo maatii isaa waliin si hamatee isheen horii haadha wasakaadha kalaas nan galchaa waan akkasii jedhiina iddoo hojii hojjettanitti jedhiina bakka hin jaallatan abadeen hin jaallatan dhugaa dubbachuuf mataa keen tuttuqii bakka fuurriidha maaliidha akkana kan cidditti jedhiitiin mastaayitii keessatti akkas of ilaaliitiin cidditti yoo bishaan maan of bareechu bakka cidditti gara hojii keetti ba'i hojii kee hojjedhu kana booda gaafa waan ati hojjettu mi'aawu waatas yeroo hundumaa sitti gattee kushinaashee sitti bakka ati manaajira mana sanaa taataa hojii kee hojjettee si ilaaluun si madaalu eessa of qabdii qulqullinni ishee maal fakkaata uffanni ishee maal fakkaata uffata yeroo jedhanii isaan jiinsii uffatti waxxaranii yookiin immoo uffata bareedaa uffattee jala minniq jettu otoo hin taane yuunifoormii makeetu sirraa bareeda achitti jechuudha qulqulluu ta'uu qaba yuunifoormiin kee har'aa boru miiccadhu har'a uffadhu bor fuudhii gassaalatti naqi maassi gashe saabunaan kan saanii kirooliksiin kan saanii homti kan saanii maaltu si cannaqe saabunaa keenya maa fixasiin jedha waan ta'eef qulqullina kee yoo eeggatte siif fayyaa keetii ofitti amanamummaa yookiin immoo koonfiideensi mataa kee qabda waan ta'eef haala kanaan qulqullina kee eeggadhu isiin jedha ani karaa mataa kootiin obboleettii kana kanan gorsa jechuudha akkasuma immoo namoonni haala akka kanaatiin kaddaama isaanii yookiin immoo hojjetu isaaniitiin xireeffatanii otoo waggaan fixiin otoo waggaa lama fixiin kan ji'a lamaan deebisan kan zimja'anii tikkeetti kutanii xiyyaara buusan kan immoo zimja'anii biirootti deebisan biirootti deebitee hangam akka saayikiloojiin kee miidhamu bari. Biiroo keessatti akka miidhamtu barii nyaataa miidhamtaa bishaanii miidhamtaa waa hedduudhaan miidhamta jechuudha. Kanaafuu har'aan qabdee asirraan kaastee of qulqulleessitee konfiidensiidhaan nyaara keetti butuu qabda. Ani ana jechuu qabda. Ani eenyu jechuu qabda bakka isaan duratti. Isaan gaafa ati ani eenyu gaafatti jettu maarratti ani eenyu jettee ija baasuu qabda. Hojii kee irratti qulqulluu taanaan hojii kee irratti ati nama hojii hojjetuu danda'u taanaan of amantee hojii kee irratti waa hunda irratti yoo ta'e xissitee jechuu hin danda'an bar wanta tokko sitti dubbachuu hin danda'an nan si ajjeesaa nan si qalaa nan si gataa maalan si godhaa never hin jiru waan akkasii hojii kee bichaa xanaqqaqee jedhu maal akka ta'e maal hojjechuuf akka baate beeki mirga kee dirqama kee beekuu qabda. Hojii kee irratti ati ofitti amanamummaan erga hojii kee jettee erga qulqullina kee eeggattee ajaja eegdeeti
wanta ragaa sirratti argatan tokkoon qaban eessa yoo si geessan iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu ganaa shittoo birrii qaaliidhaan bittee ganaa kana fayyadamuun ishee kana bichaatiin fooliin keetiiti bakka nam tokko jira miti egaa nama tokko bira yeroo raftu akkas nama tokko akkas bira yeroo raftu jechuudha. Kuni nama tokko achuma sitti dhaga'ama fa fooliin nama tokko jechuudha. Fooliin nama urgaa'aa tolaa tokko nama sana otoo ati yaadiin nama sana otoo ati hin barbaadiin maaltu sitti dhufa sammuu kee keessatti foolii nama sana asirraa sitti urgaa'u sana sitti dhufa. Namni tokko immoo foolii isaa gaafa sitti dhufu immoo akkami siqiqsi godha jechuudha. Hanuma ati gaaf tokko argiteen akkamittan kana bukkee taa'aa jira. Mee hiriira dhugaa dubbachuuf ani yeroo wanti argeera. Yeroo biiroo miti yeroo asii achi asirraa biyya kanarra gara Saudii yeroo deeme jechuudha. Keeniyaa ta'e Gaanaa warra maal akka ta'e beeku warra akkas bakka mataan akkas akkanii kana gurguddoon gugurraattiidha jechuudha. Keeniyaa Gaanaa warreen kana keessaati. Hiriira sanarra dhaabanna Banglaadeshiidha takkummoo Banglaadeshii natti fakkaata. Mataan eessa jira jiru? Mataan kunoo as hudduu kanarra jira. Dhugaa waaqayyoo inxiraa'u miti. Kiristoosii misikkirii kooti inxiraa'u miti bukkee isaanii dhaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Hamma ati hiriira dhaabbanne hiriira nyaata fudhanna hamma hiriira sana dhaabbanne nyaanni sun isaan natti jee. Nyaata nyaachuuf ka'e beela kana hiriiraan dhaabbannee gana saayitii meeqatti irbaata sana bira geenyu foolii sana dhagahe dhugaa waaqayyooti achumatti olla guuruu ga'e jechuudha. Fooliin jara sanaa midhaan sun akka rakkana natti jedhe jechuudha. Akkasuma madaamiinis gaafa foolii tokko sirraa ageesse si harkaa fuutee nyaachuu jibbite jechuudha. Dhugaa waaqayyoon siin jira. Mana namaa madaamii korratti argeera. Mana namaa agnee sarraatanyaan mana namaa na aggeeffachuu dandeesse. Azzalee jirti abbaan ishee jechuudha na aggeeffachuu dandeesse. Mana namaa dhagnee dhugaa waaqa jiraataa. Birciqoo isheen harkaan qabde itti dhugu ani jetti. Birciqoo isheen harkaan qabde itti dhugu zamzamiyyaa shayii koo naa fuudhii dhaqiitii achitti itti zamzamiyyaa kootti shayii naa danfisi birciqoo koo fi mal'aagaa koo haliib shayii mana fuutee dhaqxe jechuudha. Dhugaa waaqayyoo siniin jedha mana haadha ishee dhugaa misikkirii kooti kiristoosii mana haadha ishee jechuudha. Mana haadha ishee maankaa fi birciqoo shayii zamzamiyyaa shayii fudhattee dhaqxe jechuudha. Buna immoo haadha isheetu danfisa. Buna haadha ishee irraa dhugdirraa nafe waan sarraatanyaa sun harkaan qabde abadan ishiin jettu abadan hin dhugdu jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko si ejjechiifachuu miti mana isaatti si amanachuu miti bakka gaafati foolii itti badde hin si jibbu argaama kee jibbu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabdu qulqullina keessan eeggadhaa ilkaan keessan rigadhaa sidditti ija shaashan baay'ee bakka ijatti baasa anis akkuma keet anis madaamiidha jireenyatu haalatu as na fide malee jetta bakka konfiidensii qabda jechuudha. Hejji yeroo itti hejjedhii darbatis bakka kanaan booda sana geessiti kana nagootii waan akkasii hin jiru. Hojii kee xumuratte hin teessa yoo hojjette boqotte qulqullina yoo qabaatte fayyaa keefis gaariidha waan ta'eef isiniin jedha hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya isinis immoo yaada keessan azzalatti ibsachuu dandeessu isiniin jedha ani akka yaada kootti obboleettii kanaaf yaada akkasiin qoodee fi jechuudha isinis yaada waan barbaaddan qeeqa haa ta'u yaada deeggarsa haa ta'u gaaffii haa ta'u waan barbaaddan koomentii jala kaa'uu dandeessu. Isin jaalladhaa isin kabajaa baay'ee tokko isin jaalladhaa dhugaa dubbachuuf baay'ee na jajjabeessaa jirtu nagaa naa ta'a lafa jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isinaa eegu rabbiin keessan lafa jirtanitti isinaa eegu isiniin jedha turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina nagaan naa tura.